Gifti kee meetis gabbaay maal taate? لا ما فينا تسقب ده بدو تايدي Kana hunda hanga arraba si ergu maal taate? يعرف سني اول ديبي نور اول ديبي Ijoollee jaartiin maal taate? Mijaa gurri si dhagaami? ايه Gurri si dhagaami? نادا جاي Hayyee erga si dhagaya ati ortodoksiidhami? Ortodoksii nama narrabsuu bar. نعرف سني جيتشن سيباني سنعرف سني سيتو بياتو لايكي نورات غدي عرفسا Ammallee si narrabsine bareedduu kee gaafii si gaafadheef deebii ni qabda. واي امانتي كينيا ديسيات Laa deebii ni qabda moo hin qabu soo jette wallaahi sin dhiisa nan qaba soo jette sirraa hin furadha bas. تنماتي بيتي Mujaalaan bayaatitti laalii takka warra ballee walirraa liqeeffatan uummata of danda'ee arraba nama arrabsuun bee. Astaghfirullah laazim. Walirraa liqeeffatan mana keessa ta'anii baga buute. Eshi zimmitaa mirca'anii. Tuu musliima dhamee. Barabar semua itu. Ijoolleen diriidhaan galchina warra barakatu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Nayan. Saya alhamdulillah. Pareda jawab pareda terus Allah jawab dulu. Kaya siapa yang jawab? Insyaallah. Wallahi jazaaki rabbi siapa pun jawab disir. Ijoollee kiristaanaa gashaashee warra mantara qabdan. Waan akkasiiti namni tokko gaaffii yoo nama gaafate arrabaan namaaf hin deebisina. Wallaahi arrabni isinumayyuu isin hin fayyadu sin miidhamaanifi namni tokko amantaa bakka bu'eetiin akkuma namummaattuu nama arrabsuu hin qabu. Ana waa tokko naaf hin arrabsitanii waan tokko narraa ni daatanii arrabni si jammar ijoollee kiristaanaa nama furdisa viitaaminii malee namni deem beeku garuu isinitti cubbuuta akka macaafatti illee namni mirgaan si rukute bitaatti kennisin jedha waan san qabadhu deebi malee arrabaan hin deemina. Yoo dandeettan deebii deebisa garuu immoo akka deebii deebisuu hin dandeenye ni beekna maaliif kan isinumti hubadhaa inneen malee waa sanirraa barachuuf miti yookaan ammoo namoonni haa hubatu jenneeti maaliif akka ortodoksiin amantaan taane akka Yesuus waaqan taane akka inni ergamaa ta'e akka Yesuus irratti jiba keessan nuti isin beekna. Garuu kan illee hubatuuf malee jechuudha. Isinumti immoo kanarra jirtanillee hubadhaaf malee ija banadhaaf malee nuti waan nun kaffalamu. Isin galee? Kamee? Oo. Jirtaani. Akkamiin ijjiya? Nagaa galata waaqaa lolas miti tasgabbiidhumaan naan waan xiqqoo sitti dubbadha. Eenyusa? Nama beeku fakkaata. Soorattiidhaas na argan jirtu. Hayyee. Lola sadoon taane Lolas miti laalama sooretti kiyya illee sagantaa mataa kiyyaan qaba. Ani sa'aatii kanatti immoo gorsas miti. Dhaggeeffadhu kaal tokko. Gorsas miti, yaadas miti. Sa'aatiin kun sa'aatii gaafiif deebiti. Wanti ani irra jiru san irratti deebii itti kennuudhaaf yoo qophii taate fi islaamummaa rawaa islaamummaa gaafachuudhaaf yoo qophii taate. Gaafadhu gaafii mataa akka qofa woo barbaadina gaafata. Waa'ee dhuunfaa kiyyaa gaafatuu dandeessu yoo waa'ee mataa ta'e si baay'ee bala. Dhuunfaa miti waan dhimma dhuunfaa maa rakkadhe si gaafadhaa dhoko. Gaafiin ta'e maaliree? Gizee baay'ee jechuudha. Ati kana aga waggaa kanaa kan guddattee kanas geecha amantaa ortodoksii keessatti baatee maa adabattee hin teenye amantaa kee keessa mana kee godhatte ol deebi'i. Sooretti amalaalessuudha bakka kanatti ilaali. Mana kee keessatti bareedu dhaggeeffadhu. Proogiraamii keenyarra bahaa jirta. Yoo waa'ee amantaatirraa ta'e gaafii gaafadhu ustaazonni ni jiru si deebisuudha. Yoo gaafii nuti gaafachaa jirurraa deebii itti kennuu dandeettan dammoo deebii itti kennuu dandeettan isin yaani nuti qophiidha gara lachuun gaafadhaadhaa isin hin jenne gaafatamaadhaan isin hin jenne filannoo kan keessan filannoo isin kaa'eera. Sumayyaan asirra hangana turte waa'ee sumayyaa sin dakalu waa'ee zinnaas sin dakalu. Waa'ee nama dhuunfaa abalu akkana ittiin dubbatin abadana jechuudha. Waa'ee Abdul Fattaas yoo ta'e dubbatuu hin dandeettu. Waa'ee namarraa dubbatuu hin dandeettu. Waa'ee amantaarraa ta'e garuu dubbatuu dandeetta. Mirga guutuu qabdu. Waa'ee namarraa dubbanne obboleetti kan. Ammallee waa'ee zinnaas dhiisi waa'ee sumayyaas dhiisi. Gaafii gaafatamte irratti deebii kennuu dandeetti bas.
Zinnaashati kalecha bakka turte kan hin beekne. Ani zinnaashi miti deemi zinnaashi gaafa. Ani zinnaashi. Narreen beeku barruulee bakka dhaquun beeku turtii gaarii siif haa ta'u. Ani zinnaashi miti galatoom. Akkasi. Rakkoon keessa maal isin fakkaate yeroo baay'ee miiraan kan deemtan akkasittuu beente isinirra wayya beenteen akkamii macaafa jallastullee ragaa qabattee deemtan gati isaa ta'u. Garuu kan ortodoksii rakkoon ishee maal isin fakkaate? Ila waan qabatasa waan qeesin isin jedhamu fakkeenya wallaahi gubaa'ee tokko galgala yoo teennu ሰዓት አከራት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ጀዳኒ ማድረስ ፍለተኒ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ለኛ ብሎ እንደዚህ ሆነ ያከነተ ነው ወጀቸ ገደቤ ነው ወጀቸ ሰቀለሜ ነው ወጀቸ ሂደሜ ነው ወጀቸ ብስማሪ ዳንቱ ማሜ ነው ወጀቸ ዱዌ ሞዬ ከ ዋን ኪጂባ ከነ ነው በርሲሰኒ ሰዓሰዲ ጉባኤ ረገልገለ ህሪም ከን መከነ ከነ ነው ወደ የቹድ አቺ ቡላ ዋቱ ኮ ቀበኔን ገሉ ምክንያቱ ረጋ ማለ በርሲሰኒ ዱቢን ሳኒ ፋዲ ደሙ ፋዲ ዱማ ሀፋ ጉራ ለማት ትንሲ Ragaan ijoollee kan maqeessin isaaniin jedhe isa fudhatanii deeman malee kan madaaqonni isaaniin jedhe isa fudhatanii deeman malee kan masabaakin isaaniin jedhe isa fudhatanii deeman malee ragaan macaafa irraa fudhatanii deeman. Beentee caalaa ortodoksiin macaafa 80 takka qabdi. Beenteen 66 qabdu malee 81 san akkasumatti fuudhanii deemanii macaafa dhalattoo jedhamu jala jira jechuudha. Wala masgaba qalootii ortodoksiin deebii qabdi maali hundu hatta ergamtoonni illee macaafa mataa ofii of danda'e qaban isinii galeera miti. Kana keessa kam fazani kam qabatarre isa keessa dubbiin dhugaa yoo jiraate waan shashaneen san keessa iyyuu Yesuus ergamaa rabbii ta'uu yookaan immoo akkuma macaafa itti ergamaa ta'uunsaa waaqayyo tokkicha waaqessuunsaa soomuusaa waaqayyoon kadhachuusaa gara rabbii tokkichaatti si waamu gara waaqayyoon tokkichaatti si waamu saatto ichi keessa dhugaan isin horra keessanii Yesuusin xiqqeessitan nuti barosoo sin kassasne akkuma seeraatti tu isinirraa kadhaan nu beeka. Isa akkama amantaati tu sote sumayyaan akkana ittettanii osoo firdibeetti nageessitanii ani waan macaafa irra jedhu sana Yesuus ergamaadha Yesuus garbicha rabbiiti macaafuma jedha Yesuus gara waaqayyoo tol fudhatame ofiisaa iyyuu waaqa qaba ishentu amantaati keessan jettanii osoo nakasastanii natu sinirra aana miknaatum ani kan macaafa jedhu sana fudhadhee deema isimmoo macaafa irra kijiba keessanii osoo inni garafameera yeroo kuma jaaf dhibba jaaf jaatamii jaa beebii seetan Yesuus kan isinii garafamu daa'ima xiqqoo isinitti fakkaate kan qunxuutamu daa'ima qunxuuttee guddistutti fakkaate inni kasiif garafamu hancufni irratti tufame zubaala qoshaasha seete kan Yesuus hancufni irratti tufamu jechuudha isinii barkan Yesuus xiqqeechuu nuti osoo hin taane jechuudha isinii gala Yesuus dhiigeera horii qalamu isinitti fakkaate kan dhiigan moo qeerraa bakka horiitti qalansan isinitti fakkaateen kan Yesuus xiqqeessitan nuyi miti bar isin kan Yesuus xiqqeechuu nuti beekaa can isiniif jenne jechuudha moo dhiiga hawwitan yoo dhiiga hawwitan yookaan dirree lolaa dhaqa yookaan naqa hoolaa qabaatu qala malee Yesuus zubaala miti kan qoshaasha irratti tuftanii jechuudha Yesuus daa'imaa miti kan qunxuuxxanii guddistanii jechuudha yeroo kuma jaaf dhibba jaalakkee kaayisii si fayyisuuf siif jecha garafame of saqqalee maal uffata fannistu seete kan Yesuus saqqalam uffata aftee miicita sitti fakkaate gowwaa ummata gowwaa sammuun isaanii yoomuyyuu hin banamne wallaahi ummanni kun isa macaafan dubbisinaa macaafa dubbisoo wallaaltanii akkuma namummaa kanatti sammuu teessan sana banadhaa akka namaatitti jechuudha yaada mee Yesuusin kun kan waaqa ta'e kun garaa dubartii keessatti dhalatee garaa keessa kaa'amee harma dubartii kana hodhee nyaatee dhugee fincaanee rafee dhuguma waaqa ta'a dhiisimee macaafa dubbisuu arga wallaalte daandii xiqqishuun taphatu kun dhuguma waaqa ta'ameeti yaadi namni udaanu namni nyaatu namni dhugu namni fedha qabu sinii galee Yesuus maan fuudhii yoo jette Yesuus bichaamti kan hin fuune baay'umatu jira namumti keenya yoo jechuudha namni amma sa'aatii kanarra jiru jireenyi qaala'uu dhiisee qaalummaa jireenyatti kan fuudhin kan du'ellee heddumatu jira sinii galee Yesuus abbaa malee dhalachuun waan adda isa godhu miti mikinaatu kanaadhaaf abbaan qabneen jira akka macaafatti dhaloota iyyuu kan hin qabne jira jechuudha kanaaf jecha Yesuus abbaa malee dhalachuus adda isan godhu isin kijibarra keessanii kunillee waa tokko isa godhuu hin danda'u jechuudha sijjammar Yesuus kan kijibarra kaa'u osoo hin taane isinidha kan dharaan amanaa jiru osoo abbaa feete kasastanii kan isinirra aanu nuyiidha mikiraatu nuti kan macaafni jedhe fudhannee deemne malee kan qeesii yookaan paasteriin kijibanurra oofu farsoo ofiitiif jecha qeesinillee damooza ofiitiif jecha sinii galee taskaara nyaachuudhaaf jecha kan kijiba kaa'u jaraadha malee nu miti sheektota miti ummata musliimaa miti ummanni musliimaa yoo sin barsiisu daangaa godhatee sin barsiisa